Namu hindu bata ani sandu badu madagara koti enyuta himadu lamiko sabako wani sidamadu atikan waliti walwali njiradu je Kadir martu jechu qofa osonde Dr. Kadir martu Dr. kabajat Dr. simal kabaju gudda simal oromo jechu wahidu taat arsa gudda kafalte Atinuf agartuu keenya gorsaa keenya abbaa keenya kitaaba dubbifamee dhumne jechuudha Kadir martuu jechuun kun siif malu rabbi si haa fayyisu rabbi si waliin haa jiraatu rabbiitu caala saba koo lammii koo jechaa ture sabni isaamu isa bira dhaabbachuu qaba bikka jirtanii sossootanii bira dhaabbachuu qabdan Kadir haa gargaaru jechuun ni ulfaata wallahi akkasuma miidiyaan Oromoo gaafa namni du'e post godhu osoo hin ta'in gaafa namni dhukkubsatee illee post godhuun isinitti haa baratu. Oromoo kaarra Kadir martuutiin taan qeesin Oromoo kaarra Kadir martuutiin taan hayyuun Oromoo kaarra Kadir martuutiin taan miidiyaan Oromoo kaarra Kadir martuutiin taan dhaabbileen Oromoo kaarra Kadir martuutiin taane nam tokkoon taatan never ever sitti himaan kana jala sararee feetuna jibbi feetuna jaaladhu waan akkasitti himaaru si galee miti akka daa'ima namni tokko qofa beeku akkaawuntii maqaa abbaa isaatiin banuufi akkaawuntii maqaa ebaluutiin banuufi akkaawuntii Asliif Mubaarakiin eegaarra Hamzaa eegaarra maal abbaa keetiin uyi wallaalaa kanarraa eeyda dhimma hayyuu irratti dhimmi Kadir martuu mootummaa ilaalata miti mootummaa ilaalata hawaasa Oromoo miliyoona 70 ilaalata stand up kasitti himaa jiru kana dhugaan jiru kana fudhadhu yookaan muudiin qabatin muudii maa qabatta lubbuu namaati irratti akkamitti lubbuu hayyuu Oromoo irratti namicha jaalala si barsiis namicha qabsoo si barsiis namicha garalaafummaa si barsiis namicha tokkummaa si barsiis namicha islaamaaf kiristaana ija tokkoon laalu namicha guddaa fi xiqqaa ija tokkoon laalu namicha qeesii fi sheekii ija tokkoon laalu namicha marroo fi jawaariif abiyyi ija tokkoon laalu dhimmi kun. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yakkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jira alhamdulillah galata rabbii. Nah, ada fusinin jeda sena video like share subscribe gochuun jajjabeessa malee maal qabna sinin jedha Oromoo እና ማንኔ wallahi anillee gara kiyyaanii keessi akkasuma nubbati Kadir martuu akkasiin yaatame dhukkubbiin akkasitti cimee ni maal jedhe akkasitti morkate hoggaa 19 muluu dhukkubsate kaawiyyaaneen cinaachisaa cabsite jechuudha. Akkasi asillee waa'ee isaa dubbataa jira wallahi boba'ee jechuun kasheekotiin qeesotiin maaliin Kadir martuu kasabaatii jedhani wallahi rabbiin akkuma manni gubateef kana inshallah rabbiin sabra dhaabatu wallahi rabbiin isa haa fayyisu akka malee nyaattame qaamni isaa wallahi ammannes xiqqeena isaarraa qabsoo uummata kanaa Oromoof gizee takka qabsaa'u wallahi artistoota meeqa akkanatti maakiin ammoo asitti waa'ee isaa sontaane waa'ee mayaanii qarqaarsaati keessa galchee akkanumaan viidiyoo isiillee wallahi akka malee dallante akka malee aarteeti duratti illee liivii seentee bisaan alaa dhufnaani liivii cuftee baate Samariki godheen aggalee jettee akkasirri fattee baate jechuudha xiqqoo waa'ee isaa softe maashaallah kabajamtu koosiin jedha wallaan dinqisiifadhe viidiyoo sana waraabne garuu hedduu rifattee saalaa Husseennaa isii liivii irra jirtu garuma san baate akkas inshallah Kadir martuu eenyu maqaa isaa maalii eenyu Junaydii ka jedhamsan jechuudha. Isa sani wallahi qabeenyi isaa bakka guddaa isaa haa ga'u bakka guddaan isaa haa ga'u qabeenyi isaa qabeenya barakaa qabeenya wallahi ilmi isaa isa caalaa qabaatu nama addunyaa kanarratti ol fuudhamu rabbiin ilma akkasiisaa godhu inshallah maakii faallee waa'ee isaa gammadanii abdataa Junaydii yaani akkasi wallahi baay'ee namatti tola wanta Oromoon akkanatti si qaxartee si gureette kana hunda ana si danda'a haga jalqabaa
agadhumaa jedheeni yaala isaa akkasitti wallahi inni suni baay'ee namatti tola dhugaa rabbi dhiifama harban naqabe viidiyoo kana waraabee rafa jedheeti akkasimmee ofuma wajjumaan laallamee wallahi Kadiir Martuu akkana jiru dhugaa rabbi Kadiirii akkanatti arguun namni hunduun beektanii sirba Kadiirii yaani hundi kennaa amma quraana qaraanee gara quraanaatti deebinee sirba dhiisuu dandeenya ta'u garuu sirbi Kadiir Martuu seenaa qaba namni xiqqaatee yani xiqqeen irraa namni sirba isaa kana hin dhaggeeffanne jiru yeroo xiqqoo jechuudha inni yeroo sanii xiqqishaa akka ilma isaa amma ilma Kadiir Martuu arfaati san jira jechuudha xiqqishuma santara akkasitti kan inni ummataaf qabsaa'ee ummataaf akkana lafeen isa cabdee hadha dhuunfatee akka nama wallahi azanuu jira boqoon isaa wal goddee dhugaa rabbii maantu nama qaba Kadiir Martuu akkana arguu caalaa maaltu nama gaddisiisa isuma ilkaan dhaabeef kanatu isuma kanatu mallee ka ummanni qarqaaree dhukkubsateen jedhe argee doo guyyaa takkarran tarin ani waan ati feetu hunda yaala si barbaachisu hunda ana of si qabe jedheen takka odoonti takka nafin wallahi alazim rabbiin ol isaa hafuudhu yaa rabbi rabbiin ol isaa hafuudhu rabbiin wallahi bakka jeenata kee jeenatarraan jeenata isii jalqaba isa keessa rabbi isaa kaa wallahi gubbaa kanatti zarii isaallee keessa caaltu rabbi isaa kaa godhu namni isatti hin gammanne hin jiru dhugaa rabbiin baay'ee natti tole dhugaa rabbi hedduu takka namni akkanaatu argama amma hin argamu wallahi hin argama jedhee yaadu tasallee innaa viidiyoon kiyyaallee asuma dhaabata warri komentii jala deemtanii ammoo waan tokko namni tokko intala takka maqaa isii kan beekamne komentii jalatti na arrabsiti waan godhan beeku rabbi si haa qajeelchu jennaani hojjedhu atillee yuutuubii yoo ta'e yuutuubii irraa shaqqaluu barattanii jirtan jetti akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.